Ejensiin galmeessa siivilii Oromiyaa galmeessa ragaa taatee dhalootaa dijitaalisuu babal'isuu fi hooggantoota hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa olaanoo fi leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsuu kenne. Ragaan sirrii fi qaqqabamaa hojiiwwan hawaas dinagdee keessatti hojjetaman karaa haqa qabeessaa fi iftoomina qabuun raawwachuu fi shoora olaanaa qaba. Ejensichi galmeessa waloo kenniinsa waraqaa beeksisa dhalootaaf du'aa dhaabbilee fayyaa 22 keessatti waloon galmeessuu eegalame cimsuu fi hooggantoota hospitaalota 73 buufataalee fayyaa olaanoo 15 caasaa galmeessa siivilii godinaalee fi magaalotaaf leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsuu magaalaa Adaamaatti kenneera. Ittaanaan Daayirektara Ejensii Galmeessa Siivilii Oromiyaa Obbo Maarid Guddataa qaamolee hojii galmeessa siivilii qulqulluu galmeessan sadan keessaa dhaabbileen fayyaa qaamolee galtee kennan ta'uu dubbatanii waggoota muraasaa as ragaa taateewwanii ammayyeessuu fi hojjetamaa jira jedhan. Hojiin galmeessa siivilii akka addunyaattis haa ta'u akka biyya keenyaatti qindoomina qaamolee sadiitiin hojjetama. Tokko qaamolee galtee kennan jedhanii kan beekamanidha. Lammaffaa immoo qaamolee galmeessaniif hojii galmeessaa kana bulchan. Sadaffaa immoo kan bu'aa galmee kanarraa fayyadaman jedhamanii kan beekaman jechuudha. Dhaabbileen fayyaa kun qaamolee galtee kennan keessaa isaan tokko jechuudha. Taatee du'aa fi taatee dhalootaa notifikashinii yookiin beeksisa dhaabbilee fayyaatiin kennamu irratti hundoofneetu kan galmeessinu jechuudha. Kanaaf baay'ee walitti hidhata jechuudha. Ganda hunda irratti galmeen kabajaa maxxansiifamee gadi bu'eetu achitti raawwataa kan ture miliyoonota hedduu kan gaafatudha. Sartifikeetiis dabalatee jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu waggoota 4 kana shaakalaa turre siistama cimaa akka biyyaatti illee fudhatama guddaa argate misoomsinee hojiirra oolaa jira. Gandoota baadiyyaatu nafin gara ganda 2,000 ol yeroo ammaa kana baayoomeetirik taabileetiidhaan galmaa'aa jira jechuudha. Isa kana immoo beeksisa fayyaa kennamu kanas akka siistama kanaa wajjin wal dubbisu gochuudhaaf beeksisi kun gara siistamaatti akka liinki godhamee teeknooloojiin akka deeggaramu godhameetu yeroo ammaa hojiirra oolchuuf qophii godhamaa jira. Warri har'a maree kanarra argaman dhaabbilee fayyaa warri bulchan CEO'n kun kanaan dura miidwaayifaroota leenjifnee jirra. Yeroo dahumsii fi dahumsi uumamu achumaan beeksisa sana gara siistama keenyaatti akka ergan ammas immoo jara qofaatu hin ta'in hooggansi hospitaalaa fi buufataalee fayyaa kun dhimma kana keessa hubatanii siistama kanaan hojii isaanii akka hojjetanii gara keenyatti erguu danda'an liinkeejii humneerra isa kanarrattis leenjiin gabaabduun hin kennama jechuudha. Galmeessa waloo dhaabbilee fayyaa 22 keessatti eegalame hospitaalota 73 fi buufataalee fayyaa 15 keessatti dijitaalisuun babal'isuu fi leenjiin hubannoo cimsuu ogeessota fayyaa fi hooggantootaaf kennamaa jiraachuu obbo Maarid ibsaniiru. Hospitaalota 21 fi buufata fayyaa tokko keessatti eegalle bara darbe achi keessatti bakki galmeessaa akka jiraatu tajaajilli galmeessaas achi keessatti akka kennamu waliin taane maqaas itti moggaafnee galmeessa waloo jennee haala kanaan hojjetaa jirra. Amma kan bara kanatti qabannee jirru akka taargeetitti dhaabbilee fayyaa 88 daballee hospitaalotas dabalatee jechuudha. Gara hospitaala 72 fi kan hafan immoo buufata fayyaati. Walumaa gala kan 22 ture sana 110 geenya kan jedhu xiyyeeffannaadhaan. Haa ta'u malee bara kanatti amma danda'ametti dhaabbileen fayyaa kamiyyuu keessatti dhimma kana hojiirra ooluu waan qabuuf amma taargeetii goone kanaa olillee deemuuf kan yaallu ta'a jechuudha. Hojii galmeessa siivilii ammayyeessuuf mootummaan hojjechaa jiru galma ga'iinsa isaa fi hawaasnii fi ogeessonni tumsuu qabuus obbo Maarid dhaamaniiru. Ragaan biyya tokkoof murteessaadha. Mootummaan illee risoorsii qabu hedduu baasee dhimma kana hojiirra oolchuuf lafa qabsiisuuf sirnoomsuuf hojii guddaa hojjetaa jira. Isa kana immoo hawaasni keenya beekee dhaloota guyyaa 90 keessatti du'a guyyaa 50 keessatti gaa'ela hiika gaa'ilaaf guddifachaa immoo guyyoota 30 keessatti ganda keessa jiraatu sanatti argamee akka inni galmeessisu dhaamsa dabarsuun barbaada. Dhaabbileen fayyaa ragaa dhaloota teekinooloojii misoomeen deeggaramuun ejensicha waliin hojjechaa jiran gara kan birootti kan babal'isan ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti Daayirektarri hooggansa dhaabbilee fayyaa olaanoo Dr. Horaa Siddisoo dubbataniiru. Kana dura dhaabbilee muraasa keessatti hojjetamaa ture.
amma garuu dhaabbileewwan qabnu hunda keessatti wanti kun guutumaan guututti hospitaalota 124 qabnu keessatti guutumatti hojiirra akka ooluuf hojjetaarra jechuudha. Bakka namni itti dhalatu tajaajila itti argatu hundatti tajaajilli kun duris numa jira garuu bifa fooyya'ee fi bifa dijitaalawaa ta'een hojii keessa galamee hubannoon caalatti akka uumamuuf hojjetaarra jechuudha. Dhaabbataawwan fayyaa qabnu hunda keessattuu akka hojjetamuuf irratti hojjetama. Teekinooloojii barbaachisaa ta'ullee kun garuu hubannoodhaa fi barbaachisummaa isaa rogaan itti amanuun hojii kana milkeessuu keessatti teekinooloojii caalaa gahee olaanaa qaba jedhee yaada. Sanirraan dabalatee garuu galmeessee ejensiillee taabileetiiwwan kanaaf gargaaran hospitaalotaaf ogeeyyii kenna akka deeggaraman kennaa waan jiruufi murannoon jiraatee jennaani ammaa fi taateewwan dhalootaaf du'aan wal qabatan kana galmeessuudhaa fi ni dandeenya jedhee yaada. Ragaan galmaa'usii qorannoo fi qo'annoon cinatti biiroocha galteewwan maraatii fi gargaaraa jedhan. Galma gahiinsa hojii kanaatiif hojiin kun hojii murteessaatii fi akka seektara fayyaatti hojii nuti hedduu barbaannu akka ta'e hubannoon gahaan jiraachuu qaba jedhee yaada. Maaliif galmeessi siviilii mallattoo qaroominaati. Dhukkuba kamtu nama ajjeesaa jira, eessatti nama ajjeesaa jira, umrii akkamii ajjeesaa jira, daa'ima akkamiitu dhalataa jira, rakkoo fayyaa akkamii waliin dhalataa jira ka jedhu kuni daataa mataa keenyaa qabaannee qorannoof qo'annoof daataa oolu achirraa argachuu dandeenya. San qofa osoo hin taane qorichaawwan garaagaraa bittaafis haa ta'u ramaddiidhaaf nu gargaara. Dhaabbata fayyaa ijaarru ogeessa leenjisnuuf karaan inni waliin qabanneen hin jiru jechuudha tajaajila fayyaa keessatti. Loojistikii irraa eegalee humna namaa leenjisuu irraa eegalee talaalliin wal qabatee waan nama ajjeesuu fi namni dhalate rakkoo akkamii waliin akka dhalataaru kana beekuun nuuf akka seektara fayyaatti hedduu murteessaa fi seektara kamuu caalaa nuti ni barbaanna jedhee amana. Ogeeyyiin keenyallee bakkeewwan kanarra akka hojjetaman kuni daataa seektarri biraa barbaadu osoo hin taane daataa fuuldurri sirna fayyaa fooyyessuudhaaf yookiin akka biyyaattis hedduu nu gargaaru ofirra kaanee daataa nu fakkaatu saayinsii nu fakkaatu tolfachuu ka dandeenyu yoo kana sirnaan qabne qofa jedhee ta'a. Hirmaattonni leenjichaas galmeessa siviilii taatee dhalootaa karaa dijitaalaan galmeessuu fi leenjiin kenname kan isaan gargaaru ta'uu dubbatanii qisaasama kan hambisuu fi ragaa qulqulluu ta'e qindeessuufis kan fayyaduudhas jedhan. Dhaabbilee fayyaa keessatti nuti daa'imman dhalatan nama dhalatu yeroo adda addaatitti akkaataan ittiin galmeessaatiin turre jira. Bifa teekinooloojiidhaan deeggarameen turre jechuudha kan armaan dura. Kanarraa kun leenjii adda kan taasisu leenjiin kun teekinooloojiidhaan walitti hidhamiinsa sirna ragaa fayyaa dhaabbilee fayyaa keessatti gaafa daa'imni tokko dhalatu waa'ee ragaa daa'ima sanii teekinooloojiidhaan walitti hidhamee akkaataa ittiin galmeessuu dandeenyu irratti haala gaariidhaan hubannoon gahaan nuuf kenname jechuudha guyyaadhaa. Leenjiin irra fudhanne kun bu'aa baay'ee qaba. Beekumsa guddaa sirraa arganneerra. Taatee dhalootaas ta'ee du'aatii fi akkasumas taateewwan jiran sana galmeessuun isaa tokkoffaa humna namaa nu xiqqeesseera. Lammaffaa irratti immoo qisaasama qabeenyaa keessattuu maxxansa adda addaatiif qabeenyi bahuun akka sirnaan itti fayyadamu nu godheera. Sadaffaa irratti garuu ragaan keenya qulqulluu fi yeroo isaa eeggate qaama ilaallatuuf akka qaqqabamu ni taasiseera jedheen arga. Kaleessa nama tokko galmeessuudhaaf haardi koppiin galmeessinaa daqiiqaa 50 aga 55 fudhata jechuudha. Humna namaa guddoo yeroo fudhata, baasii fudhata. Waan galmeessite kana immoo qabatteeti gondarraa dhufee aanaa godina dhufee godinarraati sadarkaa naannootti gabaasi keenya kun deema. Har'a immoo eejensiin keenya naannoo Oromiyaadha. Isa kana sirnoomsuudhaaf siistematti galmee teekinooloojiittis ceesisuudhaaf aanota qabnu gandoota hojiin kun irratti hojjetamu irratti teekinooloojiitti ceesisuudhaaf taabileetii bitee nuu kennee leenjii ogeeyyiif manaajerootaaf kennee gara siistemaatti cehuudhaaf galmeessa siviilii kana sirnoomsuuf jecha jalqabbiin amma godinatti jiru gaarii ta'uu isaatii fi nus akka godina keenya kanatti teekinooloojiitti cehuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa kan jiruu fi teekinooloojiidhaan galmeessuun ammoo dadhabbii kaleessaa hambisuun isaa akka malee waan gaariidhaa fi waan jajjabeeffamuu qabuuf yeroo taanuufis kan itti fufuudha. Kanaan durallee galmeessaa turre akka ammaatti teekinooloojiitti madayneen galmeessine inni kun waa hedduuf nu fayyada. Fakkeenyaaf baay'ina uummata nuti qabnulleedhaaf nu fayyada san beekuudhaaf
dhiyeessa gartee isaaniif barbaachisullee dhiyeessuudhaaf baay'ina uummataa irratti hunduunee waan dhiyaatuuf kanaafillee nu fayyada. Itti aansuudhaan ammoo daa'imni yoonii fi galmaa'e mirga isaallee falmachuu danda'a fuuldura isaatiif san cufaafuu nu fayyada. Maal fooyyesse kenna